Furtuu guddina bu'uura jijjiiramaa barnoota. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Birmaduu Miidiyaa kuni hambisaa bal'inaati. Guyyaa har'aatti mata duree afaan Oromoo jedhu irratti keessummaa tokko fudhadhee dhiyaadheera. Keessummaan keenya nama bara dheeraa fi qabsoo wal'aansoo Oromoon godhu keessatti qooda fudhatan. Keessumaa immoo qabsoo adda bilisummaa Oromootiin hoogganamu keessatti nama yeroo baay'ee hirmaatan, nama hirmaataa jiran, nama geggeessaa turan, nama iddoo adda addaatti sadarkaa adda addaatti qooda fudhatanii nama jabaadha. Kanatti aansee isaanii wajjiniin wal simbarsiisen gara sagantaa keenyaatti dabarra. Akkasini nu caqaftan sin afeera. Hedduun sin galateeffadhaa obbo Xaa keessummaa koo guyyaa har'aa taatanii iddoo kanatti argamuu keessanii fi galata guddaan isiniif dhiyeessa. Baga nagaan dhuftan. Obbo Hambisaa waan na afeerteef baay'ee galatoomi. Hambisaanuma jedhaa gaanillee obbo Mini qotusuu keessan waan hin ta'eefi. Umaalakki rakkoo miti. Waan hojjette kana dura kana ergite argee baay'een gammade. Ammallee jabaadhu hojii gaarii jirta. Baay'ee galatoomi naaf eeruu keessattis jechuun barbaada. Baay'ee hedduu galatooma. Obbo Xaan nama qabsoo sabni Oromoo godhu keessatti keessumaa qabsoo adda bilisummaa Oromootiin hoogganamu keessatti ga'ee guddaa qabu yeroo baay'ee yeroo guddaa keessa turtanii namni baay'een isin beeka. Haa ta'uyyuu malee namni isin hin beekne immoo yoo jiraate afaan tokko lamaan obbo Xaa Abdii eenyudha? Barnoota akkamii baratee muuxannoo akkamii qabaa? Isa jedhu nuuf himaa maaloo. Gaaffii ani ittiin barinna gaafatte ofirraa sabeen beeku guddoo namumaatu waan hubatee malee dhaloonni kiyya yeroo dheeraa dura Harargeedha. Naannoo Oborraa jedhan Dadar. Achumattiin baradhee waan sadarkaa dura. Sadarkaa lammaffaa magaalaa Hararittiin baradhee achi booda yuunivarsiitii Shaggariin dhufee gaafas Haayile Sillaasee First University jedhaniini barnoonni jalqabaa digirii duraa seeraan baradhe. Seeraaniin eebbifamee hamma tokko mootummaaf illee hojjedhe office lawyer tahee yeroo hanga tokko. Achi booda dubbii nama keenya kanattiin dabree waan gara barnootaa University of London UCL ittiin masters tolche again focusing kiyya international law human rights waan akkanaati. Shari'aallee waan akkasii dabalee. So barnoonni kiyya guututti seera alaan ture garuu Itoophiyaa jechuudha. But outlaw akkasii akkatti ibsuu danda'amu. Egaa miidhaa uummata keenyarra jirtuutu taa'ee jireenya nagaa nu dhoorgate dhaloonni keenya akkasuma taa'ee professionii qabatee jiraachuu hin dandeenye. Gara biraa gara jireenya kiyyaa abbaa ijoollee lamaati. Ijoollee lama qofaa mishan illee ta'an kan
guddisee wajjini amma akaakayyuu ta'e gaa'e kanumaan ofirraa jechuu danda'a. Harka caalu jireenya kiyya qabsuma Oromoo keessatti hin dabarse jechuun danda'a. Baay'ee hedduu galatoomaa. Fakkeenyaaf waan isin amma himtan ani baay'ee isaan beekun ture akkasin seera barattan yeroo duraa dhaga'eera. Waa biraa immoo har'a guyyaa har'aa maree goonuu fi maree nuti goonu waa'ee afaan Oromooti. Sababni waa'ee afaan Oromoo akka walii wajjiniin haasofnu ta'ee isin barbaacha ka'e immoo obbo Xaahanii afaan Oromoo kana baay'ee jaallatu. Literature kana barreeffama kana baay'ee jaallatu. Jaalala afaan Oromoo qabu. Afaan Oromoo kun akka inni deebi'ee afaan barreeffamaa, afaan hojii ta'u keessatti illee gahaa qabu. Jennaani kana dhaga'eeni. Mee waa kanaa waa xiqqoo nutti himaa. Maal ka afaan Oromoo namuunuma jaallata. Garuu kiyya yeruma ijoollummaa irraa qabee akka odoo eenyu akkaan ta'e hin barin gaafaan iskuula seenee afaan Arabaatis waan gara amantii warri akka barru nu godhanii Amaarinya iskuula seeneetiin baree English achumaan najee katabuu fi barreessuu dubbachuu bareegaa afaanota kana amma tokko hin jabeeffanne gariillee. Waan afaan keenyaan dhaga'us waan natti himan warri mana keessatti haasawamu oduu duree jedhanii waan namni biraa dubbatus manguddoon ta dubbattu. Kana akkuma kabiraa barreeffame harku barreessuun barbaadan ture narra rakkadhee ijoollummaa kiyya dura. Hawwiidhuma waan dhagee gaggaarii tursiisuu barbaada. Mammaa isa fa'aa. Mammaa isa gaafa sumaan gaafa kutaa afur akka 3-4 gahurraa qabee walitti qabuu jalqabe. Tura keessa versi walaloo kas waa kakkatabuuttiin ka'ee garii nan gataa booda elloonuu anu waan yaadachiisa gatii qabdi jetii walitti qabuu ka'ee isii tursiisee dhumarratti nama xiqqaan garsiisaan ture hiriyootuma akkasumas jedhama. Walitti qabee guyyaa isaatii wajjin kataba walalootana isiin amma koompaayil taate gaafa qabsoon babal'attee miseensota horannee waraannee waan jiru waan dubbisan faallee akka ta'u mammaasisuunis maaliif afaan hin barreeffamin ture miti keenya wanni barreeffamee lafa taa'u baay'een turre mammaasinii walitti qabe sunillee wal gargaarree taayipii tahee waan dubbisan akka ta'u. Mammaasammoo waggaa walitti qabu nama natti himeessan gaafadheetiin waggaa naa gale jechoota hiikaa 2-3 qabu jira. Kan bakka tokkotti beekamu iddoo biraa naannoo biraatti. Oromiyaan bal'oo. So anaafuu barnoota manni barnootaa kiyya afaan Oromoo mammaasa ta'e walaloo nama kaanii dhaggeeffachuu dubbisuu stories waan namni kun haasa'u dhaggeeffachuu. Jecharraan baqadhu loqoda addaarraan baqadhu naa himiin jedhan maal jette waan naan galiin hin qaanfadhu irraan dheessu kanuma gaaka onnana godhee afaan dhugaa yaa baay'iseetiin jaaladha. Akka guddatus hamma dandeenyu adda bilisummaa Oromoo keessatti tattaaffii goonee waa'iloota keenya kabiraatti wajjii itti dhufna ta'a gaaffii ati kaaftu keessatti. Namni afaan kana dhimmee akkas waliin socho'aa ture nama akka Dr. Fidoo Taaddasaa Eebbaa baay'isee afaan kana cimsa inni. Eenyu caala kitaabotaas barreesse. Maqaa qofarratti maqaa Oromoon baafatu kan dhiiraa kan dubartii kan dhalaa kanarratti kitaaba qopheesse. Kan biraa hafnaan. Nama dandeettii guddoos qabu isee scientist plant geneticist inni
Isumaatu deebi'ee seenaas maaliis afaan kanaas waliin naanneessaa ba'anii waan baay'ee keessa ture. Namoota akkasii waggaa harkatti qabsoo keessatti si mirqaansa daramuu nama mirqaansaa wal jajjabeessinaa wal arjoomsinaa akkas wal gargaarree wanna jenna. So kophaasii miti gaa hiriyoota akkasii waayiloota akkasii qabaachuudha tanu gargaarte afaanichi bakka ammaa tana gahee keessa baanataa waan keessa daddabarre. Sirriidha. Hedduu galatoomaa. Mee dudduubatti deebina galaaf amma jirru kana kaasnee yeroo dheeraa fi gara jaarraa tokkoof walakkaa fi keessumaa mu'amuu yookiin cabuu Oromoo irraa kaasee diinni keenya Oromoo balleessuu irratti xiyyeeffate. Inni kun immoo inni jalqabaa tokko afaan Oromoo irratti kan bobba'ame afaan Oromootiin akka walga'iin hin taane namni walitti dhufee walii wajjiniin afaan Oromoo akka naasofne iddoo amantaa adda addaatti afaan Oromoo akkatti dhimma hin baane yeroo manni barnootaa dhaabbatu keessatti illee mana barnootaa keessatti afaan Oromoo akka hin dubbatamne ani illee umurii kootti nan beeka yeroo mana barnootaa galee maanni kellaa mana barnootaa keessatti afaan Oromoo dubbachuun dhorkaa ture. Gadi baaneen dubbanna kellaa keessatti garuu afaan Amaaraa dubbachuutu sinirra jedhame. Afaan Oromoo kana irratti gaa duula guddaatu ta'e. Duula ammami jedhamne. Akkamittiin afaan Oromoo kun duula kana jalaa fee amma ka'uu danda'e jettu? Well, gaaffii jabduudha. Tunita qormaata cimaas barbaaddi dhugatti gadi fageenyaan hubachuu fi akkas irratti duulamee afaan kun as gahuun jiraatee dagaagee as gahuun waan cimaadha. Mee odoo akkamitti survive godhee akkamitti if jiraachise akkamitti jiraatee durayyuu miidhaarra geessisaniin waanuma gabaabduu qabxii lamaa sadii jedha yoo na hayyamte. Anumti mataa kiyyarraa ka'een kaniin si hime kana waan hin dhagahu afaan keenyaan barreessuu fedhe qubeetu na rakkise qubee ka gi'is kanaan tiraay godhee qubee arabaatii warra barreessu argee naan taane qubee ka faranjiitiinis ka faranjoonni barreessan fa'aa argee waan kanaatu jira. Kitaaba Reekutii kaase ka waloo walitti qabisiin jellee kunoo as jira kooppiin ni dura baafne. Kun tattaafuma waan agarsiisuu fi miidhaa irra geesse dura qabxii lama sadeen hin jedhe suni mee wahuma sadiin kaasa tokko gaafa Eegman Yuunivarsiitii na fakkaata pirogiraama reediyoo Itoophiyaa afaan keenya dhoowwaadha akka baramne akka iskuula keessatti hin dubbatamne akka atu argite dhoorgaadha. Namootaatu immoo gaafata maaliif afaan keenyaan barsiisni hin kennamne reediyoo irraa waan fayyaa waan qonna waan adda addaa serviisiin akkasii ni barbaachisaa jedhaniiti sagantaa takkaa ture reediyoo Itoophiyaa gubbaa Mamir Abraaraa jedheen namichi tokko nama kitaaballee hedduu barreesse maqaa isaa amma naan dhufu gaaffii gaafatanii mootummaa gaafatee waa deebisa waan adda addaa gara politikaa iftiisa. Akka Oromoo kunis waan sensitiiviti tahee na fakkaata. Gaafatee deebii harkate hima. Maaliif kana gaafattuu jee afaan Oromootiin maaliif barsiisni hin kennamne reediyoo irraa maan dabarre maa jettu kuni hojii diinaati. Xaaliyaaniin gaafa biyya teenya weerare afaan Oromootiin reediyoo irraa waa dabarsutti ka'ee anachi duran beekuun ture beeka. Numa milchiise kunis jira akka jechuu miidhaa himuu keessa numa milchiise nu gammassee jechuu akka Xaaliyaanii nu kana godhee warri fira jennuun warra biyya takka waliin qabna jennu immoo nu dhoorgan afaan keenya.
isin onnachiisee jechuudha. Odoon beekne inni siistama isaatiif waan gaarii hojjeta see garuu nuti nu onnachiise. Tokko kana waan yaadatu keessa. Kan lammaffaa kana aase amma Harargeen tureen siin jee miti gaafaan high school jiru bara 1961 high school seenee yeroo san kaka'iinsaa ture biyya Harargee keessa karaa aadaa kana. Ka'imni dargaggeessi qeerroon gaafasii ka magaalaa keessaa wal jaaraniiti gara sirbaa gara diraamaa fa'aa tolchu keessattuu magaalaa Dirreedawaa. Kaka'iinsa kanaatti ture. Saniin hin dhufe Shaggar gaafa yuunivarsiitii seenu gaafan Shaggar dhaqe waan san caaluun argaansee hin jiru. Jaarmaa Maccaa fi Tulamaatiin seene bakka Pan Oromoo Organization bakka Oromoonni baay'een itti wal gahu. Waldoonni biraatis jira akka Oromoota iddoo biraa garuu Oromoon baay'een biyya hundaa dhufe bakki itti wal gahu isaan ture. Maqaa Oromootiin hin waamne garuu maqaa gosoota Oromoo guddaa kana waaman. Maqaan Oromoo dhoorgaa waan ta'eef maqaa jedhamuu kennisanii waamamna gaafas ture. Gaafaan achi dhaqu baay'een gammadee odeeffannoo duraaniin qaba. Gammachuu fi gadda wal keessa nu duraa ture. Kana gaddisiise namni gurguddaan ofiishaalonni jeneraal irraa qabdee hanga loltoota gadhaanu biirokraats barsiisaa fi barataan beekaan daldalaan bakka namni baay'een itti wal gahe kilaasiin hunduma Oromoo itti wal gahu ta'ee gaafa wal gaheettiin taatu sirna moggaa wal gaheettiin taatu Amaarinyaan haasawamu. Moggaa san dhumee afaan keenyatti deebina jechuudha. So gaddaa fi gammachuu kan hin jiru akkas yeroo duraatiif Oromoon kilaasiin hundi gita hunda keessaa wal gahee jaarmaa qabaachuun gammachuu hamilchiisaa abdachiisaa tahee militant taanee keessattuu ka'imni adda kiyya ka ture warri yuunivarsiitii irraa dhaqu kun faan puush goonee afaan Oromootiin akka haasawamu taasisuu dhabuun na gaddisiisa ture. Hin goone garuu. Odoo goonees manguddoon kan nuti dhiiftuun seewu dafanii mootummaa walitti bu'uu akkan taane probably hin qabbaneessan ta'a. Kanaan argee jechuuf gar tokkoon namatti hin tolu gar tokkoon namatti tola. Qabxii sadaffaa dhimma kanaan kan yaadachuu fedhu gaafa gara barnoota fixuu gahee yeroo keenya waggaa tokko maallaqa xiqqaasii kennanii sarviisii kennita. Yuunivarsiitii sarviisii jedhanii. Isarraan jiraa. Namoota United Nations expertii tokko nama beekaa tokko kan bulchiinsa garjallaa local government nama mootummaa Itoophiyaa gorsu erganiiti qormaata godhaa jira. Akkamitti biyyitu wayyoo itti sirna dimookiraasii akkamitti jalqabanii aanaa irra qabanii awraajjaa kan jedhan bulchiinsi akkamitti jijjiirama kana gorsa. Akka carraa argadhee nama saniif translator ta'ee turjumaana fi gargaaraa riisarchii isaa ta'ee waliin bobbahe. Bakka dhaqne keessaa tokko Arsiidha. Warra mootummaatis dubbifnee manguddoos dubbifnee bulchaan achi Indiraaseen irbaata nu afeere nama keessummaa kan afeere silaa waliin deemaa waliin dhaqee. Indiraaseen suni afaan biraan beeku Amaarinyaa malee. Afaan biyya keessaa yoo beeki ni dhoysa taha afaan keenya beeku isaan beeku. Namichi kun afaan biyya keenyaan beeku Ingilish qofa dubbata. Expertiin UN suni tokkummaa mootummoota waltaaniitu ergeef Itoophiyaa gargaaruuf beeki. Jiraa jechuuf wayyeessa hin kuftu hin baddu jedhaniiti. Kana gidduu taa'eetiin hiikaa fi garbaata nyaannee haasawa dheeraa kennee poolisii imaammata mootummaan Itoophiyaa hordoftu ibsee fi namicha. Waan hime keessaa waa'ee afaaniiti waan ati intarestiitti qabdu jeheeti. Beektaa jeen namichaana Amaarinyaa malee waggaa 40 keessatti afaan hundi ni badaa. Isarratti hojjechaa jira mootummaan keenya jedhaan. Ni hurra kan eenyu akkaan ta'e hin beekus hin barbaadu beektaa baay'ee gooftummaa itti dhagahama miti ittuu rakkanneenni
waanuma jiru himee namichi suni Akiluu Habtewaldfaa wajji akka warraati jedhanii hidhaa qabaa warra Haile Sillaasittis dhiyaatu waanuma mootummaan isaanii yaaddu ta beeynu ta shakkinu ta seeraanis duruu himamte beekta Amaarinyaa malee jedhanii ka umrii teetittuu mana iskoolaa keessatti hin dubbatinaa jedhan afaan biraa isuma ibsee jechuudha akkas nu gargaaraniis jechuufi wacimse elluwanni shakkinu dhugumaa miti itti jiranii kunoo tole gaagaraa kiyya keessa quban qabdu jijjiiruuf jirra waan kanaa bakka siin gahu jeetuma turjumaanummaa kiyyaan itti sadaqitee kanaan argeesin jechuufi afaan kuni akkamis sarvaayiv godhee tokko kanuma jaraatu nuti isin balleessu jirra jabaadhaan hunjee jechuudha. Nuuf gargaartan malee nuyi isin hin gargaarru horii keessan fudhachuu saamuu isin garqabu akka nu fakkaattan isin jijjiiruu malee warra biyya takkaati jennee wanni isin gargaarru hin jiruu uf hin dagatinaa akka jechuuti dhaamsatti hin fudhate. Gaa tokko kana kan nu gargaare ka inni namni akka kiyyaatti akkas itti himan baay'eedha jechuufi. Kan nu jiraachise kana tokko gaa warruma silaa nu balleessuuf jedheetu odoon beekin uf hin dagatinaa nuun je'ee jechuufi kuni maaltu afaan kana jiraachise jennu bal'inuma lafaa tokko bal'ina uummata keenyaa gogaan lafaa bal'aa uummanni akkas bal'aadha waliin gahu bakka hunda dhaqanii dhoorguu cunqursuu dadhaban jechuudha namni imma mana barnootaa dhaqee sumaa fi anaa fi nama hanga xiqqaa lakkoofsan amma baay'ate malee miliyoonatti 1,000 kan lakkaa'u malee yeroo keenya xiqqaadha. So nama hanga xiqqaa san garii doorsisanii afaan isaarraa fageessan aadaa isaarraa fageessan waan dammaqee karaa danda'uun tattaafachaati ture bal'inni hawaasa keenyaaf mataansaa duubatti hafiinsi biyyattiitis gargaarsa ta'e kanatti aanee silaa waan survive nu goosise beekta hinne fixuu hin dandeenye wanni barreeffamee jiru jira fakkeenyaaf macaafa qulqulluutu afaan oromootiin akka carraa nama gabrummaaf gurgurameetu ummata biraa bira gahee faranjii bira gahee kitaaba san tolchee afaan oromootiif bu'aa guddaa tahee siidaa ajaa'ibaati tahee isa argachuuf kitaaba qulqulluutu jira jedhanii Naayiroobii irraa bichisiifanne biyya keessatti dhoorgaa gara Wallaggaa kana hin gubanii hujaan gaafa Asraata Kaasaafaan achi bulchamu eenyu bulchaan tokko wali qabee gubaa ture jedhan dhabneeti shaggarii yeroo yuunivarsiitii ture karaa hiriyoota keenya nama gaafas biyya ormaa dhaquu danda'u horii kennine maqaallee nan yaadadha booda naaf dhufaa nama keenyaatu achi bitee nuu fide ishaala guddaadha nama dabarsuu danda'u. So wanni barreeffame akkasii jira. Kun warri amantii kiristaanaa jedhii ka islaamaa kun amma warri islaamaatis waan amantiirra irraa islaamummaa maali afaan oromootiin jalqabarraa hanga dhumaa beekta akka garaa nama raasutti akkuma baayibilii san bareechanii tolchan islaamummaa maali shahaadaa lamaanii maal ka jubeeta dheeraa nan irraa uffatte dhaga'ee warri kun baay'ee jira. Kuni afaanichi akka amantiin isa sammiini amantii sanuu akka ittiin hiikanii nama hubachiisan gargaare namoonni amantii san qaban odoo aradii barsiisanii ka fedhu jira kan feene afaan oromootii wanna godhu garuu namni keenya fuudheeti walaloodhaan bareechee kana simee wanna godhe guddoo gargaare jechuudha. San gubbaan warri Awurooppaa gaafa Afrikaa cirachuu fi namoota eeggannoo karaa amantiis qabatee deemu kana aadaa uummata garaagaraa kanaas barreessanii akka mootummoonni isaanii saayikooloojii uummataa baranii ittiin qabataniif keessa deemanii qoratan. Kunis qubee laatiiniin ka barreeffame wanni akkasii warri xaaliyaanii kasan barreessi jira jarmaniin jira ka biraatis jira naf fakkaata kitaabonni tutture ka arginan jira oduu dureefaa walitti qabanii waan akkanaa.
kana arguun waan cimaa ta'e. Namoota katabee dubbisuuf Oromoota wanna ta'e egaa Oromoonis ciisee hin ciifne fakkeenyaa fi qubuma warra Habashaatiin keessa dafaa miti waan akka marii fakkaatu akka qopheessu jira. Biyya Harargeetti qubee Arabaatii fi Laatiinii fi Giizii kana naanneessuurraa jedhee Sheek Badrii Sabaloo shantamoota keessa gara boodaan of fakkaata. Shantamootuma keessa Xaaliyaaniin eega bahee qubee addaa tolchee kawanna godhe sunis biyya sossoose ka'imoota baay'ee akka sossoosu tahee akkan reefu kaasee warri magaalaa keessaa ka'imni eenyummaa isaanii ibsuuf karaa walaloo, karaa diraamaa, karaa sirbaa, muuziqaa wanna sossoohan direedha. Jaarma Afran Qalluulu san cultural troupe ka tolchanii impaaktii guddaa argamsiisee dargaggeessi ka'imni qeeroon gaafasii naannoo adda addaatii akka sanduuqaa deemu taasisee kuni hundigaa walitti dabalamee jaatamoota keessa yeroo ani yuunivarsiitii ture politikaan gaafasii Japan student politics kan political lefty kan akka warra bitaa socialismii mirga ummatootaa dubbachuutu jira san keessa wanni afaaniitis jirti amma yeroo ani university baradhu komitee waa'ee afaan oromootiin barreessuu fi dubbisuutu ture walgahii hanga tokko dhaqeeyanis warri kun initiative fudhatee namni tokkummaa yaaduma ofirraa ka'ee qubee geessanaan pamfletii waan barreeffama tokko jalqabe. Anis kan hin qoodatti fudhadhe booda. Ka jalqabee miti. Eega jalqabamee qoodatti fudhadhe. Mirga namaa, gocha namaa beektaa waan jechuun gaarii. Nama tokko kabbada firrisaa ka jedhan akka dhaloonni isaa nama karaa Ilubaaboonatti fakkaata. Nama gaarii akka namaattis nama gaariidha, nama beekaadha. Sabboona ka jedhan gaafasitti. Isaatu jalqabe isaa fi waa'ee sadam tokko lama. Zeen dhageenye itti gumaachine si'a sadii bahina fakkaata. Amma Ethiopian Institute keessa jira. University Finfinnee keessa. Ni jira hangamma. Wanni inni hojjete namoota gaafas didaa ta'an ka sochii nama keenyaa tana duukaan buune ka maccaafii laman dhayne ka politika nama keenyaa ka gaafasii kanuma student politics saniihu politika bartoota duukaan buune tokko nama gaarii academically nama cimaa miidhagaa hiriyaa keenya gaarii tokko isarra dubbifne waan barreeffame san kana booda isin wajjin jiranuu hin lafaa ka'e didaa ture beektaa nama hin fudhanne sochii bartootaatis itti qoosa taa'ee gaafa poolisiin ganda dhufte kaampasii keessa nama ariitu gaafa namni hidhamu inni namatti qoosa ture. Sochii Oromoo tanaas hammas takka hamilee nama wajjin dhaabatu ammoo hiriyaa keenya nama gaariidha walirraas fagaachuu hin dandeenyu kilaasii tokko barannaasi. Gaafa kana beektaa jaa paamfileetiin sun isa finnee dubbifnu istoorii babbareedaa akka inni beeku. Gaafa dhaga'u maali ani maalittiin jira jee beektaa namni sun akkatti namni sun dammaqe garagale. Maal ture istoorii nama ajjeesee namatu isa arrabsee nama ajjeesee hidhame walaloodhaan himama waan haadhaa fi inni waliin jaallalan bakkatti hidhame namni kun eenyu buloo shushuraati maqaansa yaa mootummaa buloo shushuraa alam bakkaa galtee na duraa jettee haa ta'u na jettee farda jennaan bulloodhaan bitee kanaan godhee isiitu guddise kophaa suphee dhooftee. Istoorii kana namni tokko bareechee walaloodhaan dhiyeesse akkuma dhagayetti. So kanaatu hiriyaa keenya san garaa raasee har'a booda ani dhimma kana nan hordofa jechuudha kee. So wanta baay'eedha jechuudha bal'ina lafaa
bal'ina hawaasa keenyaa institution adda addaa tana tajaajiluudhaan institution Oromoo itti dhufnaas ta'a. Waan ijoolleen bartu, waan manguddoon barsiiftu, waan barnoota barreeffamee taa'uu miti kan walitti dabarsan mana keessatti haati intala akka dabarsitu. Fakkeenyaaf ateetee waan garaagaraa kan tapha ijoollee initiation jedhanii akka duula waraana bartu ijoolleen amma bakka loon tisistutti. Tika loonii ganamarraa qabanii beektaa warri qotatummaa loonis ka horatu ganama bobbaasaniis loon faarsaati baasan. Gaafa bishaan obaasaniis, gaafa galchaniis. Kun hundumtuu mammaaksi oduduree jedhan kun hundi gadi fageenyaan hawaasni kun qabatee waan jiruuf humaa wanni diinni godhu suni maqaa jijjiiruu fi mana barnootaatiin dubbatinaa jechuun gadi hin seenne jechuudha. Inuma hurgufate hawaasni keenya jechuun danda'a. Akka biraatti dhufna ta'a akkasitti dheeressinee barbaadina dhaabi. Baay'ee gaariidha dhugaa hedduu galatoomaa. Waan baay'ee waan isin kaaftani waan ani sammuu kootti yaadaa ture baay'ee qaba. Tokko waa'ee babal'ina lafaa kaastanittu babal'ina lafaa duwwaatu hin taane immoo inni nu gabroonfate kun immoo doofaa ta'uunsaa nama mootummaa yookiin saba nurra wayyu miti. Saba nurra beekumsa qabaatee miti dubbii hiree ta'e malee. Kanaafi lafa hundumaa ga'uu dadhabuunsa lafa lafatti immoo isin amma himtan kun Oromoon mammaaksa qabaa, oduu qabaa, hibboo qabaa, jechoota qabaa, weedduu adda addaa qabaa, kan ittiin loonsaa yaasanii, kan ittiin yeroo xaafii haaman weeddisanii. Waan kun hundumtuu afaan sun akka inni jiraatu godhe barreeffamaan uwameera. Eeyyee namni wal ga'ee ittiin waa gochuu hin danda'u. Garuu manatti akka sanatti ta'eetu dhaloota isa tokkotti darbaa dhufe. Kuni wanta waanidha. Gaafin ani duraan yaadaa ture tokko utuu empaayerii nu gabroonfate kuni empaayeraa tarkaanfataa yookiin immoo kan guddina qabu teknooloojiidhaan kan guddate kan ammayyaa'e utuu ta'eera ta'eeti irraa hafuu dandeenya ture laata jedhee nan yaada. Maal jettu isin? Gaaffii jabduudha tunis sirnichi baay'ee duubatti hafaadha. Duubatti hafiinsisa gargaarsa ta'e odoo immoo xiqqoo nurra wayya ta'e duudhaa vaalius keenya caalu odoo qaba ta'e aadaansaa, sirnisaa, namoomnisaa odoo keenya caala ta'e nuu gargaara ture. Kan jiraachise inni karaa hundumaan karaa aadaa, karaa duudhaa, folklooriin kun folkloor amma beektaa sadarkaa yuunivarsiitii PhD itti hojjetan gahe. Baay'een isaa ka barreeffame qofaa miti. Akka amma jette kana kanuma afaaniin dabru mana keessatti, warra keessatti, ollatti, qe'eetti, bakka yaa'ii walgaanitti ka dabru kanaatu sadarkaa yuunivarsiitiitti amma PhD namni ittiin hojjeta. Folkloor jedhama. Gaafa jalqabu folkloor oduu duree qofa ture. Waan ijoolletti himanii ibidda ifachaa dur isa qofa ture. Dubbiin sanarra bal'oo. Baay'ee bal'oodha. Kana keenyaa fi kan warra nu cunqursee garaagara. Akka kun leekiidha keenya ocean baay'ee bal'aadha. Liqimsuu hin danda'u. Inumaa liqimfamee huuta kasaati jijjiire. Afaan keenyarraa jechoota fudhachuu, aadaa keenyarraa waraabbachuu, ittiin dhimma bahuu sanittuu dabre
nuutu doofee gadhiisee fi isa caalaa malee inni doofaadha. Odoo immoo keenya caala ta'e irraa barreeti beektaa irra barratu. Jabaanna turre. Odoo warra Awurooppaatu nu bulche ta'e katabbiin wayii har'aa silaa katabnee dubbifnu har'aa miti silaa odoo ta'e afaan isaatu rakkataadha. Amma qubeen isaanii afaan isaaniitiif rakkoo qabdi keenyaan qofa barreessaa jiran. Gaafa nuti barreessuu qabnu gaafa haalli jijjiiramee qabsoodhaan jijjiiramee hayyamaniis qubee keenya malee ta'uu jedhan. Egaa keenya irra odoo wayyaawanii nus nu wayyeessan jechuu fi egaa nuti tattaafuma keenyaan as geenye isaaniifuu karaa banne. Dhugaa yoo himne immoo beektaa taayipiraayiter isaaniitu nama Oromootu tolchee fi eenyu afaan isaanii ka babal'isee ittiin hojjete. Eenyu Tsaggaayee Gabramadiin caalaa eenyu ka Amaarinya har'aa kana godhe. Translation turjumaana haa ta'u, original waan ta'e asli ka aadaa isaanii haa ta'u, inni immoo ka godhe aadaa Oromooti dhalatee guddate aadaa Oromooti afaan Amaarinyaatti kataba. Galatan horannee beeki innis yeroo biraa haasa'uu dandeenya waan doktorii kana galatan arganne jararraa barreessitoonni isaanii artistoonni isaanii baay'een warri gita isaa hiriyoonni isaa baay'ee jibbaa turanni beektaa miti. Dhagahuun dhabdannatti fakkaata. So galata illee ittiin arganne Amaarinyaa akkas babal'isee jechuufi. So keenyaatu isaan fayyade malee jararraa wanni arganne hin jiru. Doofummaan isaanii nu miitees nu jiraachiftees plus and minus qabdi jechuma. Baay'ee gaarii. Amma mee gara fuulduraatti immoo dhufnee waa'ee afaan Oromoo kana baay'ee kana caalaa yoo gadi fageessinee otoo haasofne baay'ee natti tola. Weedduu Alii Birraa weeddisu tokko waa'ee afaan Oromoo galma aadaa keenyaa, eegaa seenaa keenyaa, bakkacha tokkummaa, hundee bilisummaa gadi fageessee waan himu suni lafumarra geenyee amma Oromooni baruma dhaloota kootii duwwaallee naan ilaale amma iddoo gaariirra jirra amma. Baay'ee guddina hedduutu argameera yeroo hundumaa kana namni yeroo waa tokkotti siqee ilaalu waan inni itti siqee ilaalu sun isa caalaa guddateetu bal'isee akka inni hin argine isa dhorka. Nuyi amma wanta qabsoo kana keessatti haala jiru keessatti itti sinnee rakkina jiru waan ilaalluu fi baay'ee itti siquu keenyarraan kan ka'e rakkinni kun guddatee garuu isa bal'aa akka hin argine yeroo tokko nu dhorka. Garuu irraa siqnee xinnoo ishee irraa fagaannee yennaa ilaalle garuu iddoo baay'ee dhufneerra. Isa kana keessatti ga'een afaan Oromoo baay'ee hedduudha. Akkuma sila jettanii isa durii sana dhoksee eegee namni afaan isaan barreeffamin oral community ta'e akka keenya salphaatti baduu danda'a ture. Salphaatti nyaatamuu danda'a ture. Garuu afaanichi sun eegeetu har'a kanatti nu baase. Yoo kana irratti waa ibsuu barbaadanii dubbadhaati achumaanis immoo afaan kun inni dur dhokatee mana manatti qeeqee tafe kun akka inni bakkeetti ba'u keessatti immoo qabsoon isin keessatti hirmaattanii qabsoon isin geggeessitanii qabsoon adda bilisummaa Oromoo ga'ee guddaa qaba. Isa simee akkamittiin akka inni as ba'uu danda'e ga'een isaa maal akka ta'e itti dabalaa nu ibsa.
Afaani yeroo dheeraa ittiin hin barreeffamin yoo xiqqaate hubannoota keenya odeeffannoo nuti qabnu afaan illiterate ta'e akkuma afaanota Afrikaa baay'ee jedhanii bara jaarraa 18ffaa dura ittiin barreeffamuusaa hin beeknu. Warri immoo qubeen dur ni jirti jedhu jira. Wanna ta'uu danda'a waan akkasii namni hawwumaan haasa'u ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf warri Kushitikiin dur Kushitik Empire kan booda ormi garii Itoophiyaa jee fudhate kuni gaafa ture qubeen ture naannoo keenyaas. Akkuma warri Damazik jedhaniin amma warri Berbers ka Morocco afaan isaanii afaan Arabaatii wajji amata kuma booda kumaa fi wayii egaa Arabummaan achi seente afaan Damazik kuni amma qixxee heeraan murtaa'ee official afaan ifaan ittiin hojjetamu afaan mootummaa ta'e yeroo dheeraa booda jechuudha. Qubeen isaan ittiin fayyadaman qubee warra Kushitikita dursan yaadatta miti seenaa warra Kaarteej Hannibal faa san duraas ka turerraa kan dhufe in argatan qubee durtana isa akka ammaaf mijjatutti ammayyeessanii ittiin fayyadamaa jiranii. Rakkoollinne akka Aljeeriyaa fa'aa Aljeeriyaan rakkoo seente afaan warra Kaabil jedhaniin warra baadiyyaa san fi biyya Arabeessina jedhanii akka warra Amaaraa kanatti warra Itoophiyaa guddoo barbaadu kanatti rakkoo lixe warri Aljeeriyaa. Warri Morocco garuu diffuse godhee furee dubbisan. Afaan warri biyyaa baay'een dubbatu ittiin hojjetanii. Afaan keenyaafis qubeen mul'achuu numa malaa jechuu fi hin jiraatu jennee wanna gochuun hin barbaachisu. Maali seenaa waan takkaa ture nuti dur Oromoon kitaaba hin qaba ture sa'aatu duraa nyaatee amma horii wareegaa gaafa qalanii waan isaa moora isaa cumaa isaa baasanii laaluu isa dubbisu san keessa barbaaduu jedhan kuni aadaa uummata dur hundumaati. All civilizations qaroomni dur hundinuu kana qaba warri ancient Greek warri Giriikii ka dur warri Rooma ka Awurooppaan qarooma isaanii dhaaltee hangammaanuus ga'e kana akkas godhaa turan. Illaalanii horii wareegaa qalanii rooma isaa san moora isaa illaalu entrails kophatti maal jedhaniin garaacha moo isa maramu san maqaa qaba yaa isa dubbisanii warri Roomaatis ka Giriikitis maqaa qaba. Warra san dubbisutti qophaa'utu jira akkuma warra siinii ilaaluu kana. Ancient civilizations qaroomni dur hundaatu qaba ka Oromootis kana qaba. Maybe qubeenis hin jira tahaa eega sanuu qabaannee sheergoone Giriikii fi Roomaa durii wajji qaroomni Oromoo ka kaalendariis qabu ka ammaatis beekta. Kuma 2-3 dabree kun kaalendarii wajji urjii lakkaa wajji astiroonoomii wajji wal qabata. So wanni akkasii inuma jira tahaa jechuu fi qubeenis hin dhufa taha. Dhufuus baatu immoo amma gaa as geenye fuuluma duratti deema. Garitti deebi'an hin jiru babal'achaati deema. Baguma as geenye malee egaa beekta amma eega as geenye wanni hafe kanuma ufii hojjetannu naaf fakkaata. Aadaa gadi fagoo bal'oo tana barnoota beekta folklore ni jaamtuni barnoota hawaasaa guutuudha. Ijoollummaarraa hamma awwaalaatti ka keessa dabranii qabeenyi isaanii mi'attiin hojjetan ka bocanillee dabali. Kun hundumtuu waan ni qaba iddoo qaba. Kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuun dhaloota ammaarraa eeggamaa jechuufi. Iddoo galatooma tarii isaa
dubbiin kun lafatti dhaabbate lafatti kufe lafatti jigee kaasuu keessatti adda bilisummaa Oromoo kan inni godhe tokko akkuma amma dubbattanii tokko qubee afaan Oromoo moggaasuu qubee sanaan immoo hojjechuu eegaluu afaanicha immoo afaan hojii dhaabichaa fi lingua franca jedhanii akka inni ta'u gochuu isaanii ijoollee daa'imman jajjabee barsiisuu inni suni amma deebi'ee ka'uu afaan Oromoo keessatti ga'ee leencaati jechuu dandeenya. Mee sarratti waan nu himtan innaa jiraattetti nuuf dabala. Waan ajibaati gaafa akkaan sila kakaase adda bilisummaa Oromoo dhalachuun dura qubee turte kakaafne reefu qubee giizii kalaatiin kana kalaatiin ammoo warri biyya akkuma isaanii mijatutti ka Oromoon ta'ettiin barreessan qubee giistanaanis barreeffamee kaarabaatiin rakkoo baay'ee qaba. Wanni addi bilisummaa Oromoo dhaalegaa ka silas kaasee dhaloonni keenya yuunivarsiitii keessattis kan irra mari'atamaa ture. Waan biyya keessatti hojjetameetuma Awurooppaatti bartoota Itoophiyaa keessa ka turan Oromootatti ergamee kitaaba tahee ka booda bahee waanuma achi qophaa'e hundeensa itti dabalan warri gaafas sochii bartoota Itoophiyaa keessa turan Oromoonni namoonni Haayilee Fidaafaanisti waan jedhani. Qubeen nuti dhaalle qubee gaafas warri mana barnootaa seenee irratti walii galee ka irra mijata jechaan fudhatame qubee laatiin kana akka sagaloota immoo hin qabneetu jira sagalee Oromoon barbaadu afaan Oromoo barbaadu achi keessa hin jirre amma akka akka xaa kana katabnee gubbatti waa tolchuun kanaan jalqabne gaafa addi bilisummaa Oromoo dhalatu akka kaaftee afaan kun afaan mootummaa akka ta'u mootummaa Oromoo ta'uun addi bilisummaa Oromoo ijaaramurraa jalqabe akka mootummaatti hojjanna labsa baafnaa barsiisa kenninaa karaa waraanaa karaa barnoota idilee literacy basic literacy barreessanii dubbisuurraa qabne hawaasa keenya gargaartota keenya lafa dhaqqabnu biyya keessattis biyya ormaattis keessattuu miseensota keenya ittiin hojjanna jenne akka afaan mootummaa ta'utti irra ittiin hojjechuu kaane waa baasuu qabna gaa kitaabni bahuu qaba namni dubbisu. Qubeen ittiin jalqabne suni ka more or less irratti walii galame jechuu dandeenya. Ka laatiin irraa fudhatame suni rakkoo nutti fide waan tokko immoo barsiisa qopheessineeti steensiliin qopheessinee keessa deebinee jala rukutuu gubbaa rukutuu waatti godhuu caa godhuu waan akkanaa phaa tolchuu pii tolchineeti mataa gubbaa rukunnaa hujii lammataa ta'a jechuudha. Baay'ee rakkanne namninis baay'ee miti gaafas warri qabsoo san keessa jiru kan hojjechuu qabu. Namni kanurraa eeggatu immoo amma sanittuun seenu waan baay'ee adda bilisummaa Oromoo ijaaramte jennaan akka mootummaa fudhateeti namu waan ofii barbaadu si gaafata malee kasi gargaaru baay'ee miti gaa namoota gammachuutu barbaacha ture akka qooda fudhatu. Akka hiriiru akka jaarmaattis dabalamee jaarmaatti dabalamuu baatus bakka jiru akka qooda isaa kennu qabsoo dheertuutu barbaachisee garuu warri gaafas harkaa qabu inuma rakkate dhugaa mataa itti fayyadamuuf irra salphaadha gaa qubeen laatiin suni garuu hujii lama hujii sadii ta'a jechuudha. Isa kana riisarchiin hojjetame qormaata bal'aa goone hamma gaafas dandeenyutti warra beektota afaaniitis gaafanne warra immoo akkasumatti ittiin hojjetanis wal gaafanne qubeen amma ittiin hojjetamu kun ka furmaata tahee dhiyaatu kun akka qophaa'u taasifne yeroo sanaan waan dhimma alaattiin
Amaarree fukaasi namoota akka Fidoota Addasaa Eebbaa namoota gaggaarii waan kana tarkaanfachuu barbaadanii wajji mari'annee akka wayyaa'u akka hojiin nu salphattu yaadni dhiyaate isa amma fudhatame kana qopheessuu irra geenye gaafa sirraa qabee qubee tokkoon hojjechuun suni afaanichas barreeffamas istaandaardaayiz godhu wal hubachuuf kanuma nuu saaqe. Odoon turiin ragaa kanuu ba'e ekspertoonni tokko Awurooppatti wal gaanii amma fuuldura in ibsina ni jira. Qormaata godhanii warri afaan kuushitik irratti barnoota addaa qaban wayyeeffamni godhaa turre suni akka hojjechiisu ragaa nuu ba'an maaliif afaan keenya Keeniyaa keessattis akka ittiin hojjetamuu beekan. Waan dabre namoonni adda addaa akka ittiin qubee laatinaatti fayyadaman beekanii keenya suni in hojjechiisa jedhanii ragaa nuu ba'an. Dabree immoo hawaasa keenya keessaa ka arganne daasporaa Oromoo ka yeroo saniitu harki caalu Middle East fi walakkeessaa biyya bahaa kanaa fi biyya Soomaaliitti jira. Mogadishoo warri karaa Middle East kanatti waa barate achi hojjeta maaliif biyya teenyatti yoo deebi'an Amaarinya waan hin beekneef hojiin argatan biyya biraatti jiranii achumaanuu wal jaaraniiti qabsoos sochoosutti ka'anii afaan kanaafis beektaa reediyoodhaan gaafa biyya keessatti dhoorgaa ture achii jalqaban jechuudha. Namoota akka Muhammad Rashaad Abdullee jedhan Sheek Muhammad Rashaad broadcast jalqabee gorsa seenaa akka himaa ture afaan keenyaan. Akka carraa tahee mootummaa Soomaaliyaatti wajji hariiroo haaromfannee nama sanii walitti baanaa isaa fi waayiloonni isaatiis akkuma keenya hojjechaa turan afaan kanarratti qubee irratti. Qubeen Sheek Muhammad Rashaad ittiin hojjechaa ture kan nuti ittiinis hojjechaa turre lammata wayyeessuuf qopheessine sun walitti gale. Qubee takkittii qofaatu adda ta'e taa'aa jettu tana ka Sheek Muhammad Rashaad TH kan nuti irra geenye eeksuma kanatti fayyadamna jenneeti inni nuu eebbise gammachuu keessa haa ta'u nus kasaasis jaalanne kun waan hegerellee yoo barbaachise akka yuunifoorm ta'u akkuma chaan CH ta'e in danda'ama. Rakkoo irraan qabnu turree garuu jaarsatu nu dura bahee nuu eebbise innis gammade nus gammanne inni nama qubee Arabaatiin yeroo baay'ee waggaa 30 hojjete duruu egaa achumaanuu ka aanna walitti dhangala'ee ta'e jechuu fi waadeen kun filmaan kuni walitti nu galche namoota dura dhaabbachuuf kana challenge godhuuf kaka'anillee defend godhee dura dhaabbatee ittisa nu barreesse waliin dhaabannee akkasitti waan cimaa ta'e egaa qubee argachuun barreeffamaafis standardize godhuuf karaa banee irraa wayyeeffachuun hin danda'ama yeroo hundumaa. Afaan waggaa 200-300 nu dura barreeffamaa ture afaan Dachii, ka Jarmanii, ka Ingilizii, ka biyyoota baay'ee hangammaatti rakkoo qabanii bara. Ilmaa keenyaatu rakkoonsa irra salphoodha. Waan xiqqaadha ka wayyeessuun heger yoo barbaachise inni kan mari'atanii yoo barbaachise yaadarra walii kennanii wayyeessanii kun egaa afaanichaafis qabsoofis eenyummaa Oromootiifis instituushinii garagaraa san instituushinii Oromoon qabu ka waa'ee dubartii ka ijoollee ka manguddoo ka heeraa ka maalii hunduma isaa gadi fagoo san tursiisuuf hundee ta'e jechuudha. Eenyummaa cimse. Fuulduratti isumaatu bal'achaa deemaa tarree afaanota addunyaa seenee har'a yeroo nuti waan kana bilisummaa Oromoo jalqabu yoo gaafa Google dhufe immoo Google yoo goote Oromoo meeqa agarta. Har'a lakkoofteen fixxu Oromoo jettee yoo barreessitee as baafte afaan Oromoo jettee yoo as baafte meeqa argita. So sadarkaa ol aanu ka tarree afaanota addunyaa seenee jechuudha. Qabsootu asiin gahee warra qabsoo tanatti asiin gahuu fi lubbuu isaanii nuu kennee wareegame kanaan yaadachuu qabna.
galanni isaanii warra dabre jannataa waqni haqanansu ka jiran ammoo waliin qabsootti fufna karaatti aanu deemna fuuldura deemna. Hedduu galatooma abboota waan baay'ee kaastaniittu gaaffinani ittaanii sin gaafachuudhaaf yaadullee waan baay'ee sanaa deebistaniittu tokkoffaa waa'ee Oromoon sila dubbattaniittu Oromoon bal'aadha lafa bal'aa qubatee jira. Teknooloojiin immoo hin guddatiin waan turee fi naannoo isaatti loqoda adda addaa jechoota adda addaas kan iddoo adda addaa ta'an kanatu uumamee ture. Diinni immoo isa kanatti maa'inni diversity isa jedhani adda addummaa isa jaallatamuu qabu isa leellifamuu qabu kana fuudhee mataadhaan dhaabee galagasheetu dubbii ittiin Oromoon addaan baasanii godhee ture. Amma afaan Oromoo kun qubeen afaan Oromoo akka kanatti moggaafamuunsaa afaan Oromoo babal'achuunsaa akka afaan Oromoo kun waal taa'u akka inni walitti dhufu hedduu godheera jedheen yaada isarratti bal'istanillee waan dubbattanii ennaa jiraatti nuuf hima. Isa keessa kabraa kanani yaadaa ture keessumaa ijoolleewwan keenya warri dargaggoo ta'anii waan barbaadan tokko guyyaama tokkotti wanta ta'uu danda'u kan itti fakkaatu jira. Itti dadhabuu, itti duukaa, itti cichanii rakkachuu, itti dafquu, itti rakkachuu sanatu akka inni bal'inatti nama baasu dubbiin halkan tokkoon akka isheen hin taane waanuma baay'ee irratti bal'isanii kanaaf dubbiin isin adda bilisummaa Oromoo keessatti qabsoo sana keessatti agartan dubbiin isin guddina afaan kanaa jalqaba isaatii kaasee amma lammaafaa PhD'n itti kennamuu danda'u sadarkaa dhufe sana waa'een gadaa waa'een folkloorii akkasa dubbattan ta'e kuni dadhabbii baay'ee akka qabaate danqaa baay'een akka ture garuu immoo carraa baay'ee akka inni fidee dhufe walitti qabdaneetu nu dubbattanii fayyaa ta'a. Gaaffii jabduudha tunis maal ka diinni godhu ta dura afaan kun akka badu akka haasawaa turre kana akka baduutti murtaa'ee ture waan du'arraa ka'e ummatichaas sanumaan maali ummanni afaan isaa jalaa bade ka baduutti fakkaata garuu seenaa addunyaa keessatti beekanillee hin danda'amu. Amma biyyoota Awurooppaa inni ummanni Irish warri Ingilizii waggaa 400-500 bulchaa ka ture afaan isaanii akka jabaa jalaa balleessee bara. Afaan Irish, Celtic Irish ka jedhan balleessumaaf muratee baay'ee miidhe. Fagoo akkas baadiyyaa keessatti hafe. Har'a deebisanii ijoollee isaanii barsiisaa jiran. Qabsoon itti fufee. Afaan Ingilizii sanuu fudhataniiti liitiracharii afaan Ingilizii ka ol aanu beektonni isaanii kan itti faarfaman tokko isaahu. Afaan Ingilizii fudhachuun Irish nationalismiin balleessine. Sabboonummaa Irish balleessuun kanarraa illee hin barre jarri firoota keenyaa kun cunqursaan saba keenyaa kanaa hin beeku seenaarraas waan baruuf fakkaatu. Afaanuu balleessitee saba san balleessuu hin dandeessu ragaan bakka baay'ee jira jechuudha gabaabaa. Keenyanii hin dandeenye ofirraa faccisaati as gahee akka isaanii olaalle immoo sabaa hubeetta bakka 4-5 qoodanii
beeresabii adda addaati jedhanii himaa turanii gaafa 60moota irraa qabee hin hojjanne hin hojjatus. Saba jechuun beektaa kuni waan barnoota irratti qopheessitanii fuulduraas waan itti yaaddanii beektaa ammoo nation, nationalities, people jedhan. Constitution heeraa Itoophiyaa irra isaatu jira. Warri leeftii Lenin faanis, Stalin faanis nation nationality akkasitti maali nation nationality jechuun saba jechuun afaan tokko ka qabu lafa walitti dhaabbattee ka qabu akka tokkotti ka yaadu seenaa waan kana ka jirutu jira. Hunda guuta Oromoon irraa hafa guutee irraa hafa gosoota qaba. Gosa baay'ee qaba bar gosaa miti. Gosa politikaa jedhama qaanyi beektaa afaanuma isaaniitti. Jechi gosa ju'uuhu afaan Oromoo irraa fudhatame gosti noolee kaabbaatu gosa tokko. Noolee kaabbaa keessa kabiraatu jira balbala adda addaatu jira. Gosaa miti Oromoon uummata. Saba guddaa kana. Saba kanaa'uu bakka bakkatti qoonna jedhanii hin taanee fi kan murteessu immoo beektaa self determination hiree murannaa jechuun saba kanaatu murteessa. Eenyummaa isaa hiree murteeffannaa jechuun maal? Ani maqaa reefu na gaafatti anaatu fudhate warratu naa baase isaaniin qabadhee deebi'ee waan barbaadeen hin jijjiira. Maqaa kee keeti eenyummaa keeti. Uummanni kun mirga qaba heera addunyaatiinis heera namoomaatiinis ani Oromoodha saba tokko jennaan dhumate. Santu kabajamuu qaba. Akkasuma if rakkanii jechuuf afaanis afaan garagaraati jedhani. Humaan taran akkuma kasabaasan afaan keenya immoo loqoda adda addaa qabaachuun durummaa isaati. Waan ittiin gammannu badhaadhina isaati. Jechoota amma yoo barbaanne beektaa ka diraamaa katabu ka fiilmii tolchuu ka kitaaba saayinsii ka hojjetu ka saayikooloojii waan adda addaa qooda barnoota adda addaa ka waan ni jedhu yoo iddoo tokkoo dhabe jecha bakka biraatti argata yaada isaa. Namni walaleessaan poets ka seenaa katabu ka jechoota cirracha bishaanii gahaa jeenti birbireefu qaabte nama baay'eetu ittiin wallisaa jira. Afaanichi afaan baay'ee bal'aadha. Bifdanummaa diversitiin isaa bifdanummaa ka jennuun akka uummataattis uffanni isaa akka gammoojjii fi baddaa qaba. Jireenyi isaa ka diinagdee tikfataa horsiisaa irraa qabee qotee bulaan qabatee sadarkaa adda addaa jireenya diinagdee keessatti sadarkaa adda addaa keessa jira. Kun hundumtuu waan folkloorii jenna san keessa jira. Inni magaala galee ammoo erbaanaa jette shaggali ka galeef dibeedhaa magaalota akkasii ka galees beeta is part of the folklore. Waan erbaan keessa Oromoo erbaanaa jette keessaas waan as bahu jira. Akkitti waa laalan akkitti waa himan afaanuma kanaan adda akkitti ittiin sirban. Waggaa 50 dura 60 dura 40 dura akkitti dhiheessan ka waa barreessu ka sirbu fi ka amma adda. Afaanichi afaan beektaa akkuma namaati. Afaan waan lubbuu qabaateefiifu dagaagaa deema. Afaan hundaatu akkasii. Jechi haaranyinis ni baha. Ka duriis bakka jirurra waliif funaanne loqoda hunda keessaa walitti qabuutu namarra jira. Kuni durummaa isaati agarsiisa malee sodaataniitii barjibba malee kanaan qabatanii adda baafna jechuun waan akkasiitu hin jirre bakka biraa. Ufiin qaban. Ufiin qabanii isaan rakkise. Kun yoo as bahe nurra dhangala'a deebisuu hin dandeenyu waan jalqaban san isa afaan keenya akka magaalaa keessatti hin dubbanne taasisan san. Iskuulatti kan dubbanne taasisan sani jarri kun hammaachaa jira ofirraa karaa fi baqafatanirra deemaa jiranii jedhaniiti rakkoo isaaniiti malee rakkoo teenyaa miti. Nuti itti gammadaa jirra. Loqoda adda addaa jechoota adda addaa jecha tokko kaasitti hiikaa ta'uu qabu bakka biraatti hiikaa biraa qabu hunda tarrifneeti galmee
fura jechootaa keessatti galmee afaanichaa fura jechootaa dictionary guutuu keessatti walitti qabamee jalladamee taa'uuf jira. Dhaloonni itti aanu akkas dagaagsaa deema. Rakkoo isaaniiti malee diinaati malee rakkoo teenyaa miti jechuudha. Iddoo galatooma gara xumuraatti finna silaa wanti dubbattanii turtan tokko afaani Oromoo kuni amma dubbiin jiru Oromoon Oromoo ta'uu isaanii irraanfanne warri namni baay'een ofirraa faccisaa ture faccisuu isaa sanatu duraani waal ta'an turre walitti dhufan turre hooggana tokko jalan turre addi bilisummaa Oromoo kan inni godhe tokko gara hooggana sana fidee wanti duraan faffaca'aa ture kun akka inni xiyyoo godhatu akka inni gara tokkotti deemu godhe isa keessatti immoo afaan Oromoo kuni hojiirra ooluunsaa bahee dhufuunsaa kuni Oromummaa immoo jabeesse eenyummaa jettanii sila eenyummaa keenya immoo jabeesse eenyummaa sabaa sanaa jabeesse isarratti waan itti dabaltan innaa jiraate isarratti dubbadhaa. Itti dabalatti immoo fuuldurri keenya akkam jettanii ilaaltu danqaa maalii agartu carraa maalii agartu sila dubbattaniittu diinni keenya kanarratti milkaa'uu hin danda'uu jettaniittu waanuma isa fakkaatu nutti waan dhumarratti itti gootan. Eenyummaa afaan saba tokko balleessanii eenyummaa kan balleessine ragaan gahaatu jira addunyaa keessa iddoo biraattis nu biraas jechuudha. Afaan irratti duuluun saba sanii inumaa hin cimsite nama dammasitee un kakaafte. Afaanichi ofii waal ta'uun eenyummaa saba keenya Oromummaa gad fageesse. As baasi ta duraati Oromummaan akka dagaagtu akka mul'attu taasise. Durummaa Oromummaan qabdu. Naannoo adda addaatti waan jiru kana akka walitti dabalamu akka galaanaatti walitti dabalamee walii yaa'u taasise. Eenyummaa dagaagse dhugaadha. Garuu eenyummaa dagaagse afaan qofaa miti. Isa hawaasa keessa jiru san barnoota dhaloota dabraa dhufi afaanii. Isa kana amma waan tokkicha akka mootummaa buloo shurshuraa siin jeesan waan baay'ee san keessa jira waan haadhaa fi ilma jidduu waan warra wal dura dhaabbatu warra wal morku ka waliin dooggamu jidduu jiru hamma lubbuu bahinsaatti jeenummaa gadda gammachuu waan hundumaaf keessa istoorii xiqqaa tokko hima waan himnu gabaabaa tokko keessa amma jireenyi buloo shurshuraa mootummaa buloo shurshuraa waan hedduu qaba jechuudha. Egaa kuni baay'eedha hawaasa Oromoo keessatti. Kana qofaa miti egaa wanni hawaasa kana cimse gadatti yoo dabarre. Inni waan hundeeti. Gadaan jaarmaa Oromoo jechuun beektaa akka duraa seeraa fi jaarmaa jechuu dandeenya. Institutions and laws. Akka jirutti jaarmaa gadaan hundeen isaatu kan afaanichinis san keessaa burqe. Waan gadaate ka haasawu dabballeen maal michilleen maal eenyuun maal konseptii yaada isa astiroonoomii urjii lakkaa'uu keessa jiru kana hundaan dhaqaa. So afaanichi qooduma tokkoo jechuu fi wanni afaan kun himu waan hawaasni sun qabu waan fudhatamu hawaasa keessatti ka fudhataman qabne waan hoodatan
waan hayyamame, waan jibbamu. Eeriyaa gariitti waan obsanii jira, bakka gariitti kan obsamnee jira. Aadaa fi hooda jennu waan fudhatame ka aadaa ta'e kan fudhatamu, hooda ka hoodatanii jira, ka dhoowwamuu jira. Waan hoodatan immoo hoodatan malee yoo ta'e immoo akkatti bira dabraniitu jira jechuudha. Hawaasni keenya beektaa kana booda ka barnoota irraa argannu amma soddaan sodaadhaa jedhan. Bakkaan ani itti ijoollummaa beekutti jaartiin soddaa ka haati kaadhimaa ta'eeti yoo karaa dhufte daftee irraa mayxa. Itti deemtee biran geessu. Yoo karaan dhiphaa ta'e if duratti hin argini itti baate mudatte ayyoo bultee jedhan beektaa mammaaksa. Mudatte bakka inni itti raamaquun jiru silaa hooda beektaa irraa maqan. Haadha kaadhimaa ta'eeti itti dhayxee akkasumatti waan hin jettu barnoota eeriyaa sanitti bakka biraatti akka biraa ta'uu danda'a. Garuu vaaliyuu akkasii jira jechuudha hawaasa kana keessa. Waan baay'eetti akkanaa jira. Jaarsi akka itti ilaalamu. Daddachi jechuun maali daddacha ta'anii akkamitti waa murteessan nama wal himatu akkamiin murteessan. Odoo bakka heeraatu hin dhayne. Odoo mana murtii waliin geessine maaltu ta'a? Fuudhaa fi heeruma keessa, warra keessa, ollaa jidduu maaltu jira? Bal'aadha jechuudha. San gubbaan gaa sirna gadaatu jira. Eenyummaan Oromoo san ocean bahara bal'aa kana afaan qooduma tokko maybe walakkaa ta'a, maybe rubii ta'a, kun beeta wanta baay'eedhaatu jira gaa. Kana injifanna jedhanii if rakkinuus warra diinaatiif rakko. Nuus hojii guddoo jalqabne Oromoo jiraachisuun hojii laaftuu miti. Uf tuffachuun namarra hin jiru bakkaan geenya. In injifanna jechuu qabna. Gaafa addi bilisummaa Oromoo ijaaramu akeekni isaa tokko wanni ifiin hidhachiise ni moona ni injifannaadha. Isaanii hidhanne irra aanna ni moona in injifanna. As geenye afaan keenyas bakka deebifna afaan mootummaa goona amma xiqqaate kunoo afaan mootummaa Oromiyaa ta'e afaan gaafa Afrikaa ta'uu danda'a akka duriisaa deebi'ee tarree afaan biraa seenee sirni keenya sirni gadaa sirna beektaa akka salphatti ammayyaa'uu danda'u. Barnoonni Oromoo astroloojii fi kan biraatu dhiise. Kanumti jaarmaa hawaasaa seeraa fi jaarmaa jenna jaarmayni hawaasaa sirni gadaa maali? Warra biyya bulchu uummanni filuudha. Akki dur itti filuu fi akki amma diiteel babal'inaa yoo ilaalle xiqqoo garaagara ta'uu danda'a. Amma namaatu dhaqee tokko tokkoon sagalee kenna. Dur akki itti ijaaramne akka addaati. Jireenyaatu akkas ture. Gaafas amma immoo akka ammaa ta'utti wayyeessina. So Oromummaan ammayyaa bar waan ammaatis waan fuulduraati. Afaanis sirnaas sirna jireenyaati, sirna diinagdeeti, sirna poolitikaati. Hooggansa isaa uummanni filachuudha. Duris beektaa kanumaa miti. Gaafa fixate yeroo isaa karaa nagaatiin seeraan jijjiiramee warri kun bakka bu'u wal eebbisanii walitti dabarsanii bokkuu. Kanuma addunyaan qabsoo godhaa baatee asirra gahuufi. Dur qabna warri dhihaa waggaa 150 dhibba kana dabre kana keessa achi gahe. Wal fixaa bahan waggaa 60-70 dura faashizimii ka'ee Awurooppaatti wal fixaa ture. Achi booda inumaa akka jabaate. Sirni gadaa ka dur sun ka keenya fakkaata. Mootummaa filamtetti dabarsuun wal dooggamanii ammachi gahan. Waraana addunyaa lammaffaa booda dhugatti ka gajjabaate. Wanna jee. So sirni keenya kana wajji ka tarkaanfachuu danda'u. Dur qabnu sun egaa Oromummaan kana hundaa jechuu fi kana ni injifanna jedhanii akkasuma if dhibanii. Nuti immoo hin dandeenya bakkaan geenya jechuu qabna dhaloonni haaraan. It's a challenge. Waan as gahe kana fuulduratti tarkaanfachiisuun dhaloota ammaatiif challenge guddaadha. Itti deemuu qabanii, taa'uu qabanii,
hojii guddoo isaan eeggata. Hedduu galatoomaa obbo Xahaa baay'een sin galateeffadha. Waan baay'een irraa baradhee waan isin jettanii waan baay'ees immoo waan gara fuulduraatti tarii isinis nama biraas dabalannee irratti deebinee mari'achuu qabnu haasa'uu qabnu immoo hojii manaa naa laattaniittu. Biyya Ameerikaa biyya jiraannu kanatti nuti biyya seeraa fi biyya heeraati, biyya dhaabaati, institutioniiti malee biyya nam tokkee miti jedhanii dubbatu. Yeroo waa'ee seera kanaa dubbatanii isin amma waa'ee isaa dubbattaniittu inni barnooti keessan seera barachuun keessan kun dhufee keessaa ba'ee mul'ata. Advantage isin qabdan kanan hin qabne. Waan kana fakkaatuuf kan bira sila waa'ee sabaallee kaasaniittu waa'ee isaa haasa'amuu mala waan irratti mari'annu. Hedduun isin galateeffadha. Barnoota guddaa nuuf ta'a. Akkuma sila simtan isinii adda bilisummaa Oromoo yeroo jalqabame namoota murtaa'ee ture, baay'inni namoota bal'aan turre. Wanti isin itti bobbaatanii hojjettani karaa hundaayyuu karaa aadaas haa ta'u, karaa quunnamtii biyya alaas haa ta'u, karaa afaanii kanas haa ta'u, hojii guddaatu hojjetame. Maaliif hojii inni guddaan inni jalqabaa nam tokko sammuusaa bilisoomsuudha, nam tokko walaba ta'ee dhaabbachuu isaati. Isarraa jalqabee waan hojjetame. Kanaaf ga'ee isin qabdanii, dadhabbii isin itti dadhabdanii, wareegama isin itti baastanii, irriba isatti dhabdanii, isatti beeloftanii, isa hundumaa fi Waaqayyo isin haa eebbisu. Oromoonis isin galateeffachuu qaba. Akkuma sila jettanii warri kanarratti immoo isa hundumaa caalaa qaalii ta'e lubbuu isaanii dabarsanii kanneen jiru. Isaaniin Waaqayyo jannataa kennuu fi yaadanna. Warri jirru immoo isin irra keessa dabartanii dhuftan kana, isin hojjettanii asiin nu geessan kana attam gooneetu fuunee akka inni gara fuulduraatti deemu, akka inni kana caalaa dagaagu, akka inni iddoo isaa ga'u, akka inni dhaabbata isaa lafa isaaf malu ga'u. I think isa darbe irra yeroo inni ilaalu isa fuulduraatu irra salphatee yaada tarii isin akkamittiin akka ilaaltan. Ankaraa gama kootii gaaffii nan qabu fixeera. Dhumarratti isin naamsa yoo qabaattan naamsa keessan isiniif carraa isinii kennee godhoofna aanni keenya. Jaallee hambisa baay'ee galatoomi carraa kanaa kennuu keetiif. Maal kaa waan baay'ee keessa dabarre. Bagumaas geenye yeroo adda addaa numa dhaammanna amma dhaamsa caalaa waan wal yaadachiifnu wal gaafannutu jira akkuma amma kaaftee. Dhaloonni amma gaafatama isaa kana maal gochaa jira fuuldura tarkaanfachiisu yoomma karaa miidiyaa waan gara keetiin hojjetamaa jiru namoota biraatis gaafa. Wanni nama mirkaansu jira kan nama amalchiisu. Akka biraammoo keessattuu karaa afaanii, karaa afaan Oromoo gaa hojjannee laata eeguma oduma alagaan bulchuu eegama Oromiyaan ijaaramtee yuunivarsiitiileen banamanii namni hamma digirii sadaffaa afaan Oromoo irratti hojjechuutti ga'e kana maal dura geenye laata jeeyoon gaafadhu. Gaafaan biyya ture akkasuma gaggaafachaatiin ture. Hagam takka tattaafachaa jira namni laata. Wanni nama gammachiisus jira, ka ittiin quufinis jira. Yuunivarsiitiilee jira amma Oromiyaa keessa barnoota afaan Oromoo damee qabu. Hagam takka wal quba qaban
hagam takka waan jalqabame kana waaltummaa jalqabamte kana akka afaaniitiif waan adda addaa hagam takka waliin hojjechaa waliin socho'aa jiran. At least waggaa lamatti illee seminaara wayii tolchanii warri damee afaan Oromoo hoogganu wal ga'anii muuxannoo wal jijjiiruu laata. Isa kanaan gaggaafadhee dhabe. Waan kana fakkaatu. Yoo ani biran geenyeen ta'a. Hangaan achi ture shaggarumaan ture namoota hojii barsiisaa kana keessa jiran baay'ee argi jechuu hin danda'u. Garuu qunnamuuf tattaafadhe. Bakka galma maali maqaansaa cultural center galma aadaa akkuma dhaqee ilaalee libraries lafa walgahiillee mana kitaabaallee lallaalee kitaabonni babarreeffaman jiru waan adda addaa irratti dhugaa wansiin ittiin quufne. Ni miidhamne afaan keenya alagaatu qaqqabe jechaa turre gaafammoo mirga isaa arganne hagam takka qooda kennine jeetiin gaafadha gahaa qoodan kennine. Mataa kiyyarraa yoon ka'e maaliin godhe maaliin kontribiut godhe amma yeroo dhihoo kanatti ifis nan gaafadha nama hundaan gaafadha waan inni xiqqoofin baay'ee jira kana wayyeeffachuu qabna jechuudha. Politikaan karaa tokko sunis waan dameef dandeesse warra saniin hojjetuufis dhiifne warri immoo waan aadaa kana keessattuu waan afaanii hojjetu barsiisonni yuunivarsiitii seminaara godhuu eenyu ka isaan orgulaata jira waan kana yoo ofirraa faccisuu dadhaban kaa rakkoodha jechuu beekta. Academic freedom bilisummaa barnootaatiin qabatanii eessa geenya jedhanii waan afaanii kana malteessuu irratti namoota encourage godhu jajjabeessuu akka kitaabonni ka asoosamaa jedhi ka maali ka seenaa naannoo adda addaatti beekta. Biyya Oromoo keessa Oromiyaa keessa aanaa hunda keessa seenaa guddoo jira. Amma dhihoo baayoograafii jireenya waan ittiin odoon dubbisuutiin argaa. Naannoo Amboo kana waan ture 40s 50s keessa yeroo Haile Sillaasee eenyu Tsaggaayee Gabramadiin kasee maqaa kaafne baayoograafii isaa katabe naannoo san waan ture fincila ture warra lafa saamame kanaatu wal jaaree namni tokko fincile nama qorichoo jaare. Seenaa haganan jenneetu jira naannoo adda addaa waan baay'ee jira. Ka lolaa fi ofirraa faccisuu kana qofaa miti. Waanuma hawaasa keenya barnoota hawaasa keessaa baay'eetu jira ka barreeffamu. Hagam takka warri akadamii kun kana jajjabeessaa jira warri seenaa barsiisu. Seenaa Oromoo dhugatti barreessisaa jiru akka namni riisarchii godhu eeriyaa garagaraatti. Waan himamee dhumuu miti bara. Kanuma warra bakaree qofa wanni jira waan hojjetame jira. Gibee irratti mootummoota gibee irratti maaltu hojjetame maaltu jira barsiistonni seenaa yoo kanarratti hagamma agarreen taha hamachuuf miti waan akkanaa wal yaadachiisuu qabna isinillee warri miidiyaa keessa jirtan kana tuttuquu hin dhiisinaa jechuudha fi jabaadhuu galatoomii waan nafarte fi hojii tee itti fufi hojii gaarii. Baay'ee galatooma butaa fayyaa ta'a waaqayyo sinaa eebbisu walitti deebina. Achiin nu argamu. Hundumaa qophiidha gaafasii mijjate. Baay'ee gaarii. Dhaggeeffattoota keenya yeroo fudhattanii nu wajjiniin sagantaa kanaa waan caqaftanii fi baay'een isin galateeffadha. Sagantaa guyyaa har'aa irratti waan baay'ee akkasiin caqastan akkasiin barattan abdiin qaba. Bara dheeraa fi diinni keenya nurratti bobba'ee afaan keenya kana balleessuuf, aadaa keenya balleessuuf, Oromoo biyya lafaarraa balleessuuf carraaqiin hin godhamin hin jiru. Garuu immoo sababa adda addaa asiin olitti kaasnee mari'anneeni
Waaqayyos nu gargaaree Oromootu nutu hin badin, aadaan keenyas utuu hin badin, afaan keenyas akka yaadame sana utuu hin badin as geenyeerra, iddoo kana geenyeerra. Utuu diinni keenya suni diina doofaa miti ta'e, diina boodattafaa miti ta'eeti miidhaan nurra ga'u hedduu ture. Karaa biraa immoo akkuma keessummaan keenya irra deddeebi'anii dubbatanii saboonni baay'een afaan isaanii iyyuu eega badee booda yookiin karaa badiinsaa eega ga'ee booda garuu eenyummaa isaatu niituu hin gatinii iddoo kana ga'aniiru. Oromoon qabsoonni gochaa tureen, ilmaan Oromoo bakka bakka jiranitti qabsoo isaan gochaa turaniin, falmii isaan gochaa turaniin, qe'ee isaaniitti immoo Oromoonni ijoolleewwan isaanii mammaaksa Oromoo, hoduu Oromoo, hibboo Oromoo, weedduu Oromoo wanta irraa utuu hin kutin ijoolleewwan isaanii barsiisaniif dhaloota isa tokkotti afaaniin haasaa darbeen, hoduu darbeen aadaan Oromoo kuni miidhama isarra ga'uu malu baay'ee keessa darbee dandamatee yeroo kanatti immoo lafa kana akka ga'u ta'eera. Bara 1960moota keessatti kaasee garuu yuunivarsiitii barattoonni yuunivarsiitii falmii gochaa turanii kaasee eegasii immoo ijaaramuu adda bilisummaa Oromootiin kaasee keessumaa carraaqiin godhamu kun falmiin godhamu kun qabsoon godhamu kun akka duraanii kan bittinnaa'etu hin ta'in kan xiyyoo qabaate kan iddoo tokkotti dhufu ta'ee afaan keenya kunis immoo lafa du'ee sanaa ka'ee afaan barreeffamaa, afaan hojii, afaan barnootaa amma sadarkaa amma jirru kanatti afaan ittiin sadarkaa olaanaa irratti digirii sadaffaan ittiin kennamu ta'ee iddoo kana ga'eera. Waa tokko waan ani jara muree namni akka hubatu gochuu barbaadu tokko carraaqiin kun yeroo namoonni duraanii gochaa turanii amma silaa Haajii Saphaloo kaasaniiru gocha Onesimos Nasib godhani kaasaniiru. Onesimos Nasib namni gabrummaatti hidhame tokko gurgurame tokko biyyatti gabrummaaf deeme sanatti garoonni carraa argatee afaan Oromootti macaafni qulqulluun akka barreeffamu godhe kun gargaarsa Asteer Gannoo faallee jira. Waan baay'ee dubbachuu dandeenya sarratti yeroo biraatti deebine. Garuu yeroo qabsoo godhan sun nam tokkoon jalqabe, nama yartuudhaan jalqabe, nama muraasaan jalqabe. Garuu utuu abdiin kutatin duukaa bu'anii itti dadhabanii, itti dafqanii, itti rakkatanii, itti hidhamanii, itti wareegamanii qabsoon inni godhame sun iddoo kana ga'e. Kanaaf keessumaati warri dargaggoonni, warri qeerroon, warri qarreen waan isin hubachuu yaaduu martan tokko, waan isin amma jalqabdan, waan isin amma itti munnaagaa jirtan tokko, waan isin itti dadhabaa jirtan tokko xiqqoo fakkaatu iyyuu malee abdii kutattanii irraa dhiisuun akka malle, akka itti cichitanii waan sana hojjechuun akka malu yeroo baay'ina keessa muuxannoo horachuu keessa wanti du'eera jedhame tokko lafa du'eera jedhame ka'ee akka inni ija godhachuu danda'u tokko arguu akka dandeenyu isa kana isin yaadachiisuun barbaada. Addi bilisummaa Oromoo carraaqii godhe kanaan namoonni muraasa ka'anii baay'een isaanii immoo utuu isa hojjechuuf malanii, isa hojjechuuf yaadan sana utuun hojjetin iyyuu wareegamanii garuu wareegamni isaanii suni, qabsoon isaanii suni, dadhabbiin isaanii suni, yaaliin isaanii suni yeroo dheerina keessa dhufe amma wanta mul'atu tokko horeera. Yeroo baay'ee namni isa kana hubatu waanuma har'a dhufe kana fakkaata. Wanti har'a dhufe kun, wanti har'a garru kun dagaaguun afaan Oromoo, waaltaa'uun afaan Oromoo, afaan barreeffamaa ta'uunsaa, afaan Oromoo, afaan hojii ta'uunsaa, afaan Oromoo, afaan
mootummaa ta'uunsaa afaan Oromoon afaan sadarkaa sadaffaatti ittiin digirii fudhatan ta'uunsaa kun dadhabbii guddaa booda dhufe. Dadhabbii adda bilisummaa Oromoo warra adda bilisummaa Oromoo keessatti maqaa isaanii beeknee leellifnu warri garuu bakka buuteen isaaniillee namni hin beekne warri dhiiga isaaniitti dhangalaasan warri lubbuu isaanii saqaaliitti gatii baasan dadhabbii sanaan dhufe. Eega har'a ga'e nu maal gochuu qabna? Akkuma keessummaan keenya himan itti dadhabnee amma immoo isa kana caalaa daran akka inni guddatu, daran akka inni dagaagu, daran akka inni iddoo guddaa ga'u tokko ka'uu keessatti tokkoon keenya ga'ee qabna. Ga'een nam tokkoo murtaawaadha. Namni murtaawaa waan ta'eef haa ta'uyyuu malee ga'een nam tokkoo sun barbaachisaadha. Kanaaf hundi keenya lafa jirrutti sadarkaa barnootaa, sadarkaa hojii, bakka jireenyaa lafa jirru hundumaatti waan gochuun nuuf malu, waan gochuu dandeenyu, gochuu irratti dhama'uu, irratti dadhabuu nurra jira. Yoo kana ta'e baay'ina yeroo keessaa, muuxannoo keessaa itti horachaa, itti dagaagaa, itti jabaachaa hin deemna. Waan ni yaadame kunis immoo bakka guddaa ni ga'a. Isa kanaaf hundumti keessanii akka caqastan. Kanaan dura akkuma irra deddeebinee dubbannu maali akeekni birmaduu miidiyaa? Miidiyaan biyya lafaa kanarraan baay'eedha. Kan Oromoollee waggaa gabaabaa gidduutti baay'eedha kan jiru. Maaliidha waan nuyi gochuu barbaannu? Waan nuyi gochuu barbaannu wanta hundee qabu tokko ijaaru. Waan hundee tokko immoo kan inni ijaaramu yeroo namni hubatu. Nam tokko irraa jalqaba. Nam tokkeetu waa hubatee, nam tokkeetu waa irraa baratee of jijjiira, sammuusaa jijjiira, walaba ta'a. Namni walaba ta'e, namni ofiisaan miilla isaan dhaabbachuu danda'e, namni maal isaaf akka wayyuu dubbatachuu danda'e, ollaasaa, ijoolleensaa, ijoolleesaa, hiriyootasaa gargaaruu danda'a. Kanaaf yeroo kana dhageessanii waan gaaffisinitti monnaa jiraate namoota aantee keessan ta'an, namoota amanamoo ta'an, namoota waan qajeelaa waan gaarii isin gorsan, namoota waan gaarii isiniif yaadanii wajjiniin haasaa mari'adhaa. Isarraati barachuudhaani gara fuulduraatti deemuun hin danda'ama. Isa kana hawwiin keenya. Ammas kanarratti dabalee wanta irratti barnooti dhiyaachuu malu, irratti qopheeffamuu malu, yaada innaa qabattan yaada keessan nuuf firaa. Yaada irratti dubbachuu, irratti haasa'uu, irratti maree gochuu, irratti barsiisuu yaaddan innaa qabatan nutti himaa. Nama kanarratti dhiyaachuu malu innaa beektan nutti himaa. Namni tokko akka namaatti murtaawaadha. Ani nama murtaa'e waan beeka. Lafan ga'uu danda'u murtaawaadha. Isin warri kaan immoo isa kanarratti na gargaaruu, yaada naaf hiruu hin dandeessu. Waaqayyo sinaa eebbisu, nagaa Waaqayyoon jiraadha.
Guddisnu